WhatsAppii waan haaraa qabatee dhufe kana booda jaarsaaf jaartiinuu wal amanuun ni ulfaata na waliin tura. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Yeroo dheeraan booda barnoota haaraadhaan walitti deebinee jirra. Barnoota WhatsAppii kana booda nama amanuunu shakkisiisaa ka ta'e barnoota ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota kana duraan waa'ee look chaatii akkaataa chaatii tokko look itti goonee fayyadamnu duraan waliin ilaallee jirra. Amma garuu secret code waan haaraa tokko nuu qabatee dhufee jira. Waan ajaa'ibaati. Waan kana iccitii tokko eeguudhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu. Wanni kunis maal inni ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Namni takka lakkoofsa isaa save godhatanii wanni si waliin haasoftan guutummaan guutuutti asirratti hin ba'u. Bakka sarchii gubbaatti koodii ittiin hidhattan sana yeroo sin barreessitan qofa namni sin dhoskitan sun yookaan immoo chaatii isaa barreeffama isaan dubbataa jirtan waan kooliin dubbattan dhoskitan sun koodii yeroo itti katabdan qofa dhufee bahaa jechuudha. Koodiidhaan loog godhachuun ni danda'ama. Kanaan booda maqaan nama sanaa WhatsAppii keessan irratti hin ba'u. Maqaa nama sanaatiin yoo sarchi godhame akkasuma nama sin dhiheenya ittiin dubbattan keessattis jalqaba irratti sin argamu hin jiraatu. Yoo sin koodii san WhatsAppii irra seentanii itti galchitan qofa namni sun gadi baha jechuudha. Kan waliin ilaallu ta'a baay'ee salphaadha. Iccitii adda addaa dhoskuudhaaf itti fayyadamuu dandeessu. Locked chat jedhee isiniif fida yeroo isin koodii ittiin hidhattan sana itti galchitan jechuudha. Walumaa galatti egaan haala kamiin akka koodii kana itti gochuu dandeenyu chaatii nama feetanii dhoskuu dandeessan waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanaalii YouTube kanaaf haaraa taatan subscribein kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe gochuudhaan akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata laayikii tuquudhaan haga xumura barnoota kanaatti nooliin turaa isiniin jechaa eegan wanni kun iccitii tokko eeguuf sirriitti isin gargaara. Maaliif chaatiin sun dhufee fuula dura irratti ba'ee hin mul'atu waan ta'eef jechuudha. Amma chaatii tokko waliin loog goone waliin ilaalla. Chaatii nama lama sadii bakka takkatti loog gochuu dandeessu yeroo barbaadanitti. Aappii dhuma WhatsAppii kanarra seenna. Aappii WhatsAppii kanarra seenuudhaan nama barbaanne nama tokko look goone waliin ilaalla. Lookiin inni tokko ni mul'ata. Fakkeenyaaf as maqaan kun Abdurazaaq ka jedhu ni jira. Sirriitti irra qabna. Irra qabnee dhaabbannaa jechuudha. Sirriitti irra qabdanii yeroo dhaabattan select isiniif godha. Nama dhoskuu barbaaddan san akkas gootuu jechuudha. Yeroo nuti select goonu raayitii itti nuuf godha. Tuqaan sadii gubbaa ni jira. Tuqaa sadan gubbaa jiru irra tuquudhaan look chat goona jalqaba. Normaalii dhuma san goonaa jechuudha. Erga normaalii goone booda gara koodii sanitti adeemna waan ta'eef. Kanaafuu tuqaa sadan gubbaa jiru tuquudhaan arfaffaarra look chat ka jedhu ni jira. Look chat ka jedhu sana yeroo tokko irra tuqnaa jechuudha. Yeroo nuti tuqne ashaaraa quba keessanii yookaan immoo piinii isin bilbilatti hin cufattan isin gaafata. Sanitti galchuudhaan gara fuula duraa isin geessa continue gootanii jechuudha. Lock chat irra tuyna yeroo nu tuyne continue nu fida keep this chat locked and hidden. Amma lock goone ashaaraa itti galchitu lock ta'a. Locked chat jedhe jalqaba irratti nu fida as bakka kana gubbaatti mallattoo qulfiitiin. Lock chatii kanarra yeroo tuqanne mallattoo ashaaraa keessa yookaan mallee piinii isin gaafata sanitti galchuun gara fuula duraa yeroo deemtan ka cufame kun as jira. Amma garuu kan nuti barbaannu akka inni WhatsApp irratti gonkumaa hin mul'anne koodii qofaan bahuu barbaanna waan ta'eef tuqaa sadan gubbaa jiru tuquudhaan gara seetingii deemne seetingii lookii deemuudhaan hide lock chat ka jedhu kana oonii goonaa jechuudha. Ka daalachaa'ee jiru kana irra tuquudhaan blue goona yookaan immoo on goona. Ka daalachaa'ee hide lock chat ka jedhu yeroo nuti san goonu create secret code nuun jedhee haala kanaan bakka kanatti nuuf fida. Create secret code nuun jedha. Create secret code ka jedhu kana irra yeroo tokko tuqanna passwordii barbaanne akka nuti itti galchinu nu ajajaa jechuudha. Create secret code ka jedhu kanarra tuyne gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Koodiin nuti kanaan booda itti galchinu gonkumaa irraanfachuu hin qabnu. Maaliif chaatii san maqaa nama sanaatii WhatsApp irratti kana booda search goonee argachuu hin dandeenyu gonkumaa. Kanaafuu koodii sana qofaan bahuu danda'a. So koodii sana itti galfannaa jechuudha. Koodii sana haga barbaadan feetan qubee feetan lakkoofsa gochuu dandeessu waan feetan asirratti itti galfattu koodii mataa keessanii. Fakkeenyaaf 1234 duwwaa waan jedhu itti barreessu koodii bakka jalqabaa irratti 1234 duwwaa neextiin tuqadha. Neextii tuquudhaan ammas koodii dhuma sana irra deebinee itti galchina 1234 duwwaa waan jedhu itti galcha koodiin kee wal fakkaataadha naan jedha dan ka jedhu tuqnaa jechuudha. Kana booda chaatiin sun nama yeroo dubbannee keessaa baanus
dhufee jalqabarraa hin taa'u namni kamiyyuu arguu hin danda'u yoo koodii kana beekeen alaa jechuudha. So keessaa baanee eessarratti sarchii goonee arganna namni kun kanaan booda asiin jiru. So kan biraas itti dabaluu barbaannaan maqaa nama biraallee keessatti loog gochuu barbaannaan irra tuqnaa tuqaa 3 tuqnaa sanaan booda loog chaatii itti dabarsinaa jechuudha. Yoo nama biraas itti dabaluu barbaanne achitti nama haga feetan itti dabaluu dandeessu. Gubbaa sanarratti gubbaa bakka sarchii irratti koodii san barreessina oolii irra ta'uu qaba. WhatsApp keessaallee yoo baatanii itti deebitan oolii irra ta'uu qaba. Koodiin sun yeroo itti galchitan bakka sarchii gubbaa irratti koodii ammaa san itti galcha 1 2 3 4 5 duwwaa waan jedhu san itti galcha. Look chaatii cufame jedhee nuu fidaa jechuudha. Maqaan nama sana lammanii sana booda fuula dura sanarra hin jiru jechuudha. Kanaafuu look chat ka jedhu kana irra tuquudhaan gara fuula duraa yeroo deemnu chaatii look godhaman cufaman lamman sana nutti agarsiisa. Abbaa feeneen asumarratti ittiin haasofne keessaa baana. Yoo keessaa baasuu barbaanne irra qabuudhaan tuqaa 3 tuqnee unlockii goonaa jechuudha. Yeroo barbaannetti WhatsApp keessaa baanee itti deebi'uu dandeenya. Gubbaa irratti oolii irra ta'uu qaba. WhatsApp irra yeroo seentan WhatsApp irraa baanee itti seennu bakka sarchii gubbaa irratti koodii kiyyatti barreeffadha. Koodiin ittiin hidhadhe nama sanaan haasa'uu nama sanaan dubbachuu yeroon fedhetti jechuudha. Yeroon koodii san itti galchee look chaatii cufamee jiru jedhee naa fida. Look chat ka jedhu kana irra tuquudhaan keessa seenee nama sanaan haasa'een keessaa baha. WhatsApp irra yeroo seennu namni sun dura irratti mul'atu jechuudha. Abbaa feetanii haasoftanii keessaa baatu. Keessaa baatanii yoo guyyaa feetan qofa irra qabuudhaan unlock gootu. Sanaan ala namni takka nama kanaan akka dubbataa jirru koodii sana yoo beekeen ala dhufee arguu hin danda'u jechuudha. Keessaa baasuus ni dandeenya yeroo feene. Yeroo mara koodii sanaan deebinee argannaa jechuudha. Egaan barnoonni keenyas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.